kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii YouTube chaanaalii kiyyaa ashamaa harka fuuna bakkuma isin jirtan maratti lan salaamtaan tiyya lagaa fi gaarran qaxxaamurtee bakka isin jirtutti isin handa qabdu isiniin jecha warreetta YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe like share godhuun na cina dhaabbattanii akkana guddiftan isin dhaamsa isiniif dabarsuun barbaada afeerraa kunis afeerraa kooti kanatti ansuudhaan oduulee gammachuu takka qabadhee isin dhiyaachuu kiyya oduuleen gammachuu inni qabatee dhufe maali warra jechuu dandeessan mootummaa Raashiyaadhaa meeshaalee ammayyaawaa misaa'ilaa fi taankii garagaraa qabattee baaburaan baaburaan biyya Suudaan seenaa jiraachuu isii maddi keenya garasiinii ifoomsa akkuma argitan sooshaal miidiyaa gubbaa hundatti of gallakkisanii akka biyya Suudaan seenan ibsaniitu jiru. Sana booda isaan Suudaan seenanii maaltu itti aanaaf warri gaafii akkasiiti khallafaa qabdan ta'e maal akka gootan maal akka isin godhuudhaaf dhufte kuni beekamaadha. Maali wanni isin godhu dhufte dhibbatti shakkita kan malee wanni isin godhu dhufte biyyattiin Suudaan maal godhu jirti qofa wanni dura gaafii isiniif ta'uu qabu. Shaabiyaan dhuftee maal gooti warri jettan yoo qondaaltota paartii bilxiginnaa yookaan PP taatan malee ni beektan jechuudha waan Raashiyaan godhuudhaaf dhufte. Raashiyaan daayirektii waan Suudaan godhuuf dhufte waan Suudaan godhaa jirtu godhuunis shakkii takka hin qabu. Suudaan maal keessa jirti? Lolaan Itoophiyaa wajjin lola walirratti bantee lola keessa jirti. Itoophiyaa wajjin lola walitti bantee lola keessa jirti. Kana gargaarsaaf dhufte jechuudha. Biyya Raashiyaa jechuun akkuma isin beektan biyya biizinasaanis kaapitaalisii olaanaa ta'e meeshaalee waraanaa ammayyaawaa biyya feetu dur biyya dhaabbachuu dandeessu akka taate Raashiyaan biyya akkasii akka taate hundi keenyaa hundi beektan yoo warri PP qondaalota isaa gowwoomsuudhaaf Raashiyaanis waa takka hin fiddu warra jiru taate malee jechuudha. Kanatti aansuudhaan warreettan dhimma Joo Baayiden Ameerikaadha bulchiinsi Ameerikaadha. Maal biyyi waa'ee dhimma Itoophiyaa kanarratti gadi fageenyaan keessa dhimma kana haalaan qorate maal keessa biyyattiin tun akka jirtu hubate biyya naannoo Tigraay keessatti duguggaan sanyii uummata irratti hojjetamaa akka jirtu hubatanii waan jiraniif hatattamaan waraana Shaabiyaatii fi Liju Hayileen naannoo Amaaraa hatattamaan naannoo Tigraay keessaa hin baatu jennaan bahuu qabdii yoo hin baaftu taate gara tarkaanfii meeshaa waraanatti akkaan cehu jedhee ibsa baasee waraqaadhaan Abiyyiidhaaf ergee jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan kanaan dura warreettan akka leencoo baatii gaafa Ameerikaa dhaqee gale Ameerikaan waa takka hin fiddu jechuudhaan qondaaltota paartii bilchiginnaa silaa uummata baratee miti akkana jechuudhaan qondaaltota paartii bilchiginnaa sobaa akkuma turetti arra deebi'ee obbo Siyyuun Bayyana Ameerikaan ibsa baafteetuma dhiifti waa takka hin fiddu hin sodaatinaa jechuudhaan qondaaltota paartii bilchiginnaa ammallee irra deebi'uudhaan wal gowwoomsaati jiru. Kana jechuun gaafa wal gowwoomsan jiru kana uummata bakka bu'anii kamitti uummata gowwoomsine warri jettaniif nutii fi paartiin bilchiginnaa yoo eegaa gara gorre yoo xiqqaate ji'amata waggaa tokko lakkoofsifnee akka jiru shakkii hin qabu. Kanatti aansuudhaan waraanni naannoo Tigraay keessatti duguggaa sanyii uummata irra raawwachaa jiru ammallee akkuma itti jirutti akkuma itti fufatti jira. Kana jechuun gaafa akkuma ibsi Joo Baayiden baase sun hojiirra hin oolle ta'e Joo Baayiden karama deema warri jettan daayirektii gara lolaatti deema. Ameerikaa jechuun biyya meeqaa waan isiin Liibiyaa goote. Liibiyaa isiin goote Liibiyaan dabalatee biyyoota garagaraa lola wajjin seenanii dhukkee irraa akka isin kaafte quba qabdanii akkas jechuun Itoophiyaan isiidha biyyi sadaqaa malee jiraachuu hin dandeenyuun Ameerikaadhaaf waan isin taatanii beektanii yoo warra akka diktaataticha akka Abiy Ahmedii fi warra isa jala jirutti warri yaaddan yoo taate malee jechuudha. Kanatti aansuudhaan Itoophiyaan baduuf deemuu isii guyyaa adiin akkana natti mul'atti. Itoophiyaa baddu tana Itoophiyaan akkamitti baddii warri jettan gaafii tokkoffaatiin isin kaasa. Tokkoffaa Shaabiyaan waraana isii Suudaan wajjin qabattee Itoophiyaa dhukkee irraa kaasu waraana meeshaalee waraanaa ammayyaawaa garagaraa misaa'ilaa fi taankii garagaraa qabattee baaburaan Suudaan akka galte
isinis akkuma harkaa jirtan kana kan lammaffaadha bulchiinsi Ameerikaadha Joo Baayiden ibsa inni baase maal ibsa baase keessatti jecha akka inni jiru waraqaa akkamii Dr. Abiy Ahmed diktaatartichaaf kan miilitariin waraanaan biyya bulchuu malee qaba afaan qawweetiin biyya bulchuu malee hin dandeenyeef maal akka erge harkitanii jirtu kana gaafaan jedhu waalamaan kanarraa hogguu tilmaamtan Itoophiyaan biyyattiin kadhaan malee jiraachuu hin dandeenye duraanuu ikoonomiin isii dhibbarraa zeeroo deebitee jirtu kana booda lafa haatee waan tokko godhuu akka hin dandeenye erga biyyattiin gurguddaan kunis tarkaanfii irra fudhanna jedhanii murteessan baduunis waan shakkii hin qabnedha. Kana hoggaan jiru Itoophiyaa badduu tana jala Oromiyaan akka hin banneen sodaadha Oromoon akka hin banneen sodaadha. Kana jalaa of tiisuudhaaf uummanni Oromoo kaabaa kibbaa baadiyyaa jirtan gurra keessan gaba tokko jeeffattanii warra hoggantoota siyaasaa Oromoo hooggantoota siyaasaa Oromoo warra ittan mana hidhaa keessatti dararamaa lagannaa nyaataa yoo xiqqaate guyyaa 33 lakkoofsanii jiran kana hatattamaan qabsoo isaa kaasee finiinsee hidhaarraa baafatee akka biyyattii Itoophiyaa biyyattii Oromiyaa tana Itoophiyaa baduuf deemtu jala akka isin hin banne baraartan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Kana jechuun kana gaafaan Itoophiyaan baduu akka isin baduu deemtu warri hin amantan ta'e waliin itti dhufne agarra guyyaa lakkaawwachaa jirti malee ji'a yookaan waggaa lakkaawwachaa hin jirtu. Takka lama jennee waliin kan itti dhufnu ta'a oduulee garaagaraa gagammachiisoo addaa qabadheetiin isinii jira kanatti aansee oduu biraa takkaan isiniif fideetiin dhufa warreettan YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe like share godhuudhaan akka na deeggartan na cina dhaabbattanii YouTube channel kiyya guddiftan isiniin affeera galatoomaanaaf jiraadhaa lammiitoo.